Ashama akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya. Kun miidiyaa Kiiloleeti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan tokko qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Karra galaanaa argachuun Itoophiyaa mandara Gibxitti rifaatu naqee jira. Badhaadhinni nagaa argachuunii fi jijjiiramuun Itoophiyaa yaaddoo fi rifaatuu kan itti uumee Gibxi waan keessoo isheetti yaaddee baatee ifaan bulgaafattee jirti. Pireezidaantiin Gibxii Abdulfattaa Alsiisii biyyi isaanii dhimma Soomaaliyaa fi nageenya isheetiif yaaddoo ta'aa akka jiraatu hin heeyyamtu jechuun diinummaa Itoophiyaaf qaban ifa godhanii jiru. Gibxii fi ilmaan Ziyaad barree seenaa kaleessaa duuba deebi'anii sakatta'uun fi mirkansuu miiraa yeroo dhaalii keessaa ba'uun qalbitti yoo hin deebinee fakkirsi dammaa amma bishaan bira tarutti isa jedhan sana ta'a. Itti fufuun Itoophiyaan fedhii ulaa galaanaa argachuuf qajeelfama karaa nagaa fi faayidaa waloon hojjechuu kan itti fuftu ta'uu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed walgahii sochii biyyoota walabaa 19ffaa kan Ugaandaa Kaampaalatti gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan fedhii ulaa galaanaa argachuuf qabdu deebii akka argattu qajeelfama karaa nagaa fi faayidaa waloo ilaalcha keessa galcheen hojjechuu kan itti fuftu ta'uu dubbatanii jiru. Biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne fedhii misooma uummanni gaafatu deebisuuf kan rakkatan ta'uu eeruun Itoophiyaan rakkoo ulaa galaanaa dhabuu ishee mudatee furuuf carraaqqii taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Walgahii sochii biyyoota walabaa gaggeeffamaa jiru kanarratti gaggeessitoonni biyyoota garaagaraas hirmaatanii jiru. Oduu biroon konkolaattonni hooggantoonni finxaaleeyyiitti fayyadamaa turan to'atamanii jiru. Hoogganaan duula kanaa Leetanaal Koloneel Mekuraa Mulunee akka jedhanitti kutaan koomaandoo konkolaataa Haayiluksii piikaappii 2 hooggantoonni gara jabeeyyiin itti fayyadaman to'annoo jala ooluu beeksiseera. Qondaalli olaanaan kun akka jedhanitti humnoonni finxaaleeyyii naannoo sana jiran raayyaa ittisa biyyaatiin injifatamuun hooggantoonni isaanii abdii kutatanii lubbuu isaanii baraaruuf naannoo sana gadhiisanii jiru. Hooggantoonni finxaaleeyyii dargaggoota naannoo Amaaraa kallattii dogoggoraatiin gaggeessaa jiran yeroo kutaa koomaandoo naannoo sanatti bobbaafaman jalaa miliqanis namoota isaa waliin hojjetan seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan golomnaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma.